Itoophiyaadhaa sabaan Tigreetaatti leelaa Tekiroos miseensa mana marii Ameerikaatiin turte Diyaan Diikeetis injifachuudhaan Ameerikaa kutaa magaalaa Koloraadotti injifachuun dhaga'ame. Kitaabni ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin barreeffame gara afaan Chaayinaatti hiikamaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Eertiraadhaa lammiileen maallaqa harka isaanii jiru hunda gara baankitti akka galchan ajaja dabarsuun dhaga'ame. Gamtaan Awurooppaa fi bulchiinsi Ameerikaa TPLF irratti dhiibbaa uumuuf yaalanillee abadan isaaniif milkaa'uu jechuudhaan TPLF gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa qeequun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma gara bal'inootti ta'u. Filannoo mana marii Koongireesii Ameerikaa kutaa magaalaa Koloraadotti dorgomteen geettiin ganna 29 dhalattuu Itoophiyaa sabaan Tigreetaatti Meela Tekiroos injifachuu dhaga'ame. Filannoo tanaan maaliitti yeroo dheeraaf bakka buutuu mana marii Ameerikaa kutaa Koloraadotti turte Diyaan Diikeet injifachuun Koongireesii Ameerikaatiif dabruun ibsame. Dubartiin hidda dhalootatiin Itoophiyaa taate Sooshaalistiin Dimokiraat Meela Tekiroos miseensa Koongireesii Diyaanaa Diikeet tan waggoota 30 oliif teessoo qabattee turte injifachuudhaan taajjabbii siyaasaa guddaa uumte. Filannoo kutaa Koongireesii kutaa biyyattii jalqabaa keessatti adeemsifameen Meela Tekiroos 949 qabxii argachuun kan injifatte waggaa ta'u Diyaan Diikeet ammoo tan marsaa 15f aangoo turte 443 qabxii 5 argachuun Meelaatiin injifatamuun ibsame. Meelaatti filannoo waliigalaa duulessa keessa adeemsifamu irratti mana marii bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi keessatti filatamuuf qaadhimamtuu cimtuu ta'uun injifatte. Meela Tekiroos ijoollummaa isiitiin maatii isii waliin Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa kan godaane waggaa ta'u Ameerikaa kutaa Deevaar keessatti guddatte. Yuunivarsiitii Nootarii Deem Laandanitti digirii seeraa tan xumurte. Meelaa dhaabbata seeraa guddaa magaalaa Niiwuorkitti argamu keessatti ogeettii seeraa ta'uun hojjechaa otoo jirtu bara 2023 keessa xalayaan mormii barattoota Filistiin deeggaru barreessite jechuudhaan hojii isirraa ari'amuun ibsame. Achi booda damboo Meelaatti gara magaalaa dhaloota isii Deneevaar gadhagatee biteen booda barnoota PhD barachaa jiraachuun ibsame. Yeroo jalqabaatiif aangoo siyaasaa tan dorgomte Meela Tekiroos dhaadannoowwan jijjiirama dhalootaa fiduu fi dhiibbaa maallaqaa koorporeeshinii siyaasaa keessatti qaban dhaabsisuu jedhu irratti duula taasiftee morkattuu isii Diyaan Diikeet mootummaan dhaabbilee qoricha gurguddoo fi dhaabbilee inshuraansii fayyaatiin maallaqaan deeggaramaa turte injifachuun ibsame. Meelaatti maanifestoo isii keessatti ejjennoo cimaa qabattee baateen inshuraansii fayyaa nama hundaaf tola taasisu mana jireenya namoota mana hin qabneef kennu kunuunsa daa'immanii waliigalaatiif gurgurtaan meeshaa waraanaa Ameerikaan Girees Laayif ergitu dhaabuu dabalatee duula godhaa turteen taajjabdoota siyaasaa birattis dinqisiifannaa guddaa argatte. Jijjiirama biyyoolessaa bara 2010 dhufe hordofuudhaan imala Itoophiyaa akka roodmaappii ta'ee tajaajiluuf kan barreeffame ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin kitaabni barreeffame mata dureen isaa ida'amuu jiru gara afaan Chaayinaatti hiikamaa jiru amma gara xumuraarra gahuun ibsame. Kitaabni kun yeroo dhiyoositti guutumaan guututti xumuramee eebbaaf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Falaasama dhalattoota muraasa ardii Afrikaa keessaa bahee waggoota kurnan dabran kana keessa gara waltajjii idil addunyaatti qaxxaamuran keessaa tokko kan ta'e kitaabni ida'amuu jedhamu namoota hedduu biratti mata duree waa ta'ee dubbifamaa jiraachuun dhaga'ame. Kitaabni kun kanaan dura afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Arabaa fi afaan Urduu Paakistaan keessatti hiikamee jiraachuun ibsame. Ammallee ammoo waltajjii afaan Chaayinaa kan namoota biiliyoonaan lakkaa'aman dubbatamu irratti ifaan ifatti hiikamee itti dabalamuudhaaf qophiin xumuramee jiraachuun ibsame. Hiikni kitaabaa ida'amuu gara afaan Chaayinaatti godhame kun hojii gaa kitaabaatiin alatti dhiibbaa tarsiimootiif siyaasaa hedduu kan of keessaa qabu ta'uun ibsame. Kanaanis ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalcha falaasama isaa ida'amuu jedhamu gara biyyoota addunyaatii fi biyyoota gaafa Afrikaa akkasumas gara biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaatti babal'isaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Eertiraadhaa lammiileen Eertiraa maallaqa isaanii harka jiru hunda gara baankiitti galchuu akka qaban labsii baasuun dhaga'ame. Baankii giddu galeessa Eertiraatti namoota dhuunfaaf dhaabbileen maallaqa biyya isaanii hundi hanga dhuma baatii adoolessaa dhuftutti gara baankiitti akka galchan qajeelfamni cimaan baafamuun dhaga'ame. Akka qajeelfama haarawaa kanatti daldalaan hundi naafkaa yookaan immoo karaa gabayaa daddabarsa onlaayinaa qofaarra raawwatamuu akka qabu ajajame. Maallaqa isaanii namoonni fi dhaabbileen adda addaa baankii irratti kuufachuun guutumaan guututti seeraan ala ta'uun labsiin baafame. Lammiileen Eertiraa herreega baankii hin qabne hatattamaan herreega baankii baafachuun galchuu akka qaban
pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Agagee dabarsuun namoota immoo ajaja kana hin raawwanneetiin qaban irratti tarkaanfii seeraa cimaa akka fudhatu akeekkachiise. Akkuma BBC'n afaan Tigree gabaasetti murteen tun maallaqa waggoota dabran keessa baankiiwwan alaatti kuufaman gara sirna faayinaansii idileetiin deebisanii to'annoo mootummaan diinagdee biyyattii irratti qabu daran cimsuuf kan akeekame ta'uu ibsame. Gabaasni kun itti dabaluudhaan sirna baankii biyyattii amma jiruun ji'atti lammiileen herrega baankii isaanii naafkaa 5,000 qofa baasuu akka danda'anii fi baasiin guddaan kan akka cidhaatii fi maallaqa dabalataa baasuuf ammoo aangawoota naannoo irraa hayyama argachuun dirqama ta'uu fi sochii diinagdee guyyaa guyyaa gufachiisaa akka jirus ibsame. Kanaanis ammoo mootummaan Eertiraa labsii addaa lammiilee Eertiraa irratti baasuun ibsameeti jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay Abuut kan deenya kana immoo aangoo bulchiinsa mootummaa naannichaa hayyama mootummaa federaalaa malee diigee humnaan fudhate marii mata duree barbaachisummaa miidiyaa fi kominikeeshinii gaafii jiraachuu fi abbaa biyyummaa milkeessuuf jettuu magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti guyyaa kaleessaa gaggeeffamteen miseensi hojii raawwachiiftuu fi hooggantuun waajjira TPLF Aadde Fetleworq Gabreegzaabeer mootummaa federaalaa Itoophiyaa Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa irratti qeeqa jabaa kaasuun dhagahame. TPLF dantaa bu'uura uummata Tigraay irratti nama tokkoof fedhiifama kan hin goone ta'uu beeksifte. Akka gabaasa waajjira mootummaatti hooggantuun koree giddu galeessaa TPLF Aadde Fetleworq Gabreegzaabeer akka ibsitetti waliigalteen nagaa Piriitooriyaa erga waggaa 3 fi ji'a 8 dura mallatteeffamee fi bulchiinsa yeroo hundeeffameen boodallee rakkoon nageenyaa fi miidhaan uummata Tigraay irra gahaa ture hin dhaabbanne jechuudhaan ibsite. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee dhukkaasa dhaabuu cabse haleellaa diroonii raawwachaa jira jechuudhaan himatte. Qondaalli TPLF tun loltoonni mootummaa federaalaa lixa Tigraay irraa hanga baha Tigraayitti sochii taasisaa jiraachuullee dubbatte. Akkasumallee lammiileen Tigraay keessaa fi biyya alaa argaman tokkummaa isaanii cimsaa jiraachuun uummata Tigraayiif ammoo nageenyaa fi mirga abbaa biyyummaa mirkaneessinaa jechuudhaan ammas tokkummaa isaanii akka cimsanii fi yaamicha dhiyeessite. Buqqaatonni Tigraay keessa jiranis hatattamaan furmaata akka argatan mootummaa fi hawaasni idil addunyaa gaafachuu beeksifte. Dhimma kaaba Itoophiyaa fi TPLF irratti mootummaan federaalaa Itoophiyaa irraa dabalatee hanga biyyootaaf dhaabbilee idil addunyaa gurguddootti akeekkachiisni isaanii dabalaa jiraatullee hanga gabaasni kun qindaa'etti furmaanni waaraan hin argamne jechuun ibsame. ዝግፋ ዝበሃል ነገር ኮነ ተባሂሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘይመልክዑ ብምሓዝ daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan gahuu jalqabne kan hangammatti hordofaa turtanii turtii gaarii.